daawwattoota keenya kabajamoom kutaa tokkoffaa qophii kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 27ffaa isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaa isaa immoo hawwiin eeggachaa akka turtan shakkii tokkollee hin qabnu. Kutaa lammaffaa isaatis isin daawwachiifnaa nu faana bu'aan affeerraa keenya. Fulbaana 19 ganama guyyaa ayyaanaa marsaa 27ffaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo galma agamtiitti. Guyyaan guyyaadhaam guyyaa warra abbaa Oromooti. Guyyaa itti warra keenya Booranaa fi Baareentuun yaadannu. Sagantaan kun qophiilee idilee ayyaanichaatiin haala kanaan gaggeeffamaa oole. Obbo Bulee Alii Oromoo bakka bu'anii gamana dhufanii dhaloota kana nu eebbisee jechuudha. Sagantaa kanallee eebbannu isaa jechuudha. Nuguche nagaan nu haa oolchu. Dogoggora irraayis nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Waan nuun taane mara nurraa haa qabu. Tanuu taatu nutti haa qabu. Gugguufaa geelee hamaa haa qabu. Gaadaa mogolee hamaa haa qabu. Ilaalaa ija hamaa haa qabu. Qalbisaa qalbii amallee haa qabu. Qabee nutti gad hin dhiisin. Qabee nutti gad hin dhiisin. Oromoo alaa olaa yaasu. Galmatti walaa taasisu. Eebbisaan dhaloottaasaa waaqa. Nujiraadhaa nu bulaa jennaani kanatti aansee jeekarsa Qananiisaa Taakkalaa fi Asheetuu Yaamii gamana dhufanii nu jeekaru jechuudha. Wanguu bareedanii yaabsiran beekanii yaaleemiyoon ani jiikuma waaqayyaa maasumaa yaaleemiyoon matau manduk daya bau mama hunda hayale miyo mamule yale jade ame ajabasi ame yale miyo mamule yale makamiti anu makamiti yale miyo mamule yale miyo jabo jabo namala jabasi malenjiru yale miyo kanundanira warana male lole tarara male tole kanundanira asura mana wagya tola nama kanundanira bisi male kabu ya madesira nabu kanundanira Utumbalani wakawanjalani kanundanira wanjira kanunda kanujikuma wakayama suma kanundanira wanjira kanundanira jisamira kumse namadugati tumse kanundanira jira jirtae wanjira kanundanira hawa sayo kunimbo rauya tuli waka kunimbo faudra siyama nage wakdra siyama kurani waka wanjalani dura siyama dura siyama patakendarani kapanakendarani Durasiyamo Durasiyamo Bagoloro bewagdi hono lase Durasiyamo Durasiyamo Kusimalen kabu ya madesiranabu Durasiyamo Awasayo kunimbo rauya Tuli waka kunimbo vau Durasiyamo Nage
mufti mata jala galaya irga waga gambe kutuda be ko bise garagala durasiyama nage wa durasiyama durasiya amare sore wa gamate dole durasiyama ganama biftuun ruubaase galgalamjii majaase waaqayyo roobee asaase waama jalaa nu baase katechuutoo baase wajiiti labsoo kaddiina liimiyoo garaa toliina balballi aboo sibiila tankan durisee wakeettee waa wajjittisee waaqayyo yaa tolaako rubaana nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu amtuu naddaan nu haa oolchu ambaranaa kan bara gareetti nu haa ga'u ambara garee bara jaarran nu haa ga'u gaddaan bulla giddugaloota keenya wal barraa warri giddugala lixaat irraa dhuftan bakkuma jirtanii ol kaatanii maal jettaniin isin kanatti aansee sagantaan itti aanu sagantaa barnootaati. Yaadannoo warra dabranii qalanii warra dabran yaadachuudha. Diinagdee kaleessa qabasan akka horatanii fi yaadannoo warra keenyaa goonaa jechuudha. Diinagdeen kaleessa uummanni Oromoo qabu loon, gaala, farda, gaangee, harree, re'ee
torban diinagdee jennu san jechuudha. Isaa sanitti deebi'uudhaafi yaadannoo warra abbaa Oromoo kun akka uummanni keenya kalee jiraatu sanitti sanitti deebi'uudhaaf yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa taasifna. Of dhabuun baddee of ta'uun akka dagaagduu fi yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa goonadha. Saniif qabeenya warri keenya nu dhaalchise sanis akka jabeeffannuu fi of taanadha gabaabatti. Of taana. Muka yaadannoo warra keenyaa goona. Maqaan kee, gaarri kee, lagni kee, amantiin kee, abbaan kee, haati kee, bifti kee marri abaaramaadha jechuudha. Yoo ati maal taate, yoo ati of wallaalte, gatii kee beekuu yoo baatte, beekumsaa fi qaroomina dhaloota keetitti yoo amanuu baatte, kuni marri maalidha? Abaaramaadha jechuudha kuni marri. Abaaramaa. Kanaaf abaarama kana hundarraa hafuudhaafi sagantaa warri keenya qabu san qalbii uummanni Oromoo kaleessa qabu sanitti deebi'uudhaani yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa kabajnaa jechuudha. Dhimma yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa asirratti goolaba of ta'uu qabxii of ta'uu keessatti. Baay'ee irratti hin galatoomne jecha gara iddoo isaatiitti na deebiftanii barnootni itti aanu qabxii 30 hambaa jiru. Barsiisaa Leellisaa Jibriilee as bahee nu barsiisaa jechuudha abbaan nadhii. Leellisaa Jibriilee naan jedhanii jechuudha miseensuma galmaa agamtiidhaati. Kanaaf barnoota warra abbaa Oromoo isin barsiisuudhaa fi barsiisonni illee baay'een dura akka gaariitti nu barsiisaadhaa turanii akka gaariitti barnoota warra keenyaa waan silaa uummata Oromootiif ta'u tokko tokko nu barsiisaadhaa turan waan ta'eef silaa barnoonni jireenya ofii keessatti waa hundaatu jira akka hedduu jira akka jiru kana hundaa'u uummanni Oromoo addaan laallachaati akka itti waliin jiraatu akka itti wal jiraachisu akka itti horu akka jireenya namaaf barbaachisu hundaa'u barnootaan irra gahaadhaa deema waan ta'eef kanaaf anilleen asumaan dabaree kiyya fudhadhee qabxii tokko irraa isin barsiisa. 30 uumaa hambaa jechuun maal? 30 uumaa hambaa jechuun maal? Hambiti waliin jiraatu dirree takka oolaa bulii waliin qabdi rakkoo bal'oo jirtu hunda akka itti waliin gaggeeffattu 30 uumaa hambaa kana tumatanii jechuudha. Kana heerratan 30 uumaa hambaa kana heerratan 30 kun ammoo 10 obsuu 10 dhoysuu 10 gorsuudha jechuudha. Kanaaf akka itti waliin jiraatan kanatti waa hundaan nama mudata waan ta'eef lafa nagaa osoo rakkoon takka hin dhufin lafa nagaa akka itti waliin jiraatan tumatanii lafa kaayyatanii jechuudha. Kanagaa 10 obsuu fudhanna fakkeenyaaf 10 obsuu akkamitti akka dhalti namaa kun wal obsitee waliin jiraatu yeroo hunda wanni nama mudanne hin jiru waan ta'eef akka itti obsanii akka itti wal obsanii wal jiraachisan akka itti waliin jiraatan lafa nagaa tumatanii lafa kaayyatan. Kanaaf fakkeenya fudhannee laalla. Fakkeenyaaf ijoollee lamaan takka loon waliin bobbaafte haa jennu. Ijoollee lamaan takka waliin loon waliin bobbaasan gaara yeroo waliin bobbaasan ijoolleen lamaan kun wal dhabe haa jennu. Yeroo isaan kun wal dhaban inni tokko ni miidha tokko ammoo miidhamee gala. Inni miidhamee duraa ilmi isaa duraa miidhamee gale san maaliif ilmi kiyya hunna duraa miidhama jedhee aare yoo kanamticha ilmi isaa duraa miidhee sanitti kadhaqute aariidhaan lolee yoo itti dhaqute inni kun maal ja'an jechoota isa kana qaqabbaneessu jecha aara kana isarraa buusu jecha qaqabbanaawaa isa kanaan ja'a jechuudha. Abgeessamii yaadannoo warra abbaa Oromoo kanaaf dhuftanii hin taanu abbootiin lukkuu waaqeffata asila barnootaan waaqeffatanii karee bulchanii jiru. Barnootumaanii waaqeffatanii
barnoonni gaarii galtee barsiiftonni kun waan gaarii nu barsiise ayyee ibsa'uus nu barsiisan soddoma uumaa hambaa jaariillee nu barsiisan waan bara lafan keenyee jechuu isaan akkuma isaanii kana isinoon barree walumaa galaanu baga waliin isin gahe Oromoo kaabaati bahaa dhiyaa baase baga waliin isin gahe wanni waliin isin gahe tun maalisa barnoota aboo barnoonnillee naa galantoomu jennaga barnoota akkana walitti nama maxxansee akkanam tokkoo fakkaatee wajjin isin teessisa kun barnoota aboo ajaa'iba tunuu ajaa'iba kaabaa kibbatti baasee bahaa dhiyaanillee akka gaarii fayyaadaa akka gaarii jiraadha akka gaarii bula walqixxummaa dhiiraaf dubartiidhaan intalumata qabee gurbaa tokkootu wajjin ol fuudhanii kamturra jiraa jaan gurbaa kanaa irra jiramoo hijiyyoo sanaa irra jiraa jaan jarri kun lamaan walqixxummaan isin barsiisuu deemaa beeka walqixxummaa dhiiraa fi dubartii kajaantan intala takka abee gurbaa tokko ol kaasanii kamturra jiraa jennaan walirra jiran jarri walqixxaa hoggaa waliin dhufan ilmoo isii gara fuudha ji'a 9 teesseet cinaa hidhaattee dhalti eega ilmoo lafa buute gaa abbaarraa dhale kanaan hoodhoo janiin gaabo'atti dabareeteeti ji'a 9 fi walqixa isiin garaatti baatte atiis hoodhoo ji'a 9 fi walqixa jennaan ji'a 9 fi walqixa wayi dande'a kun sa'a 9 hin danda'u saaniif jecha gaa annaa booyaa hoggaa mucaa kana naa kennitan jee ka dhiiraa kun abbaa gadaa Dhaloonni ugguramuu ayyaana kanaatiin barootaaf wal dhabee tureem kan waliin nyaachuu dhorgameem kan wal dheebotee wal argate hundim korma tokkicha waliin qalateem warra keenya kan darbes haa ga'u jedhee waliin soora nagaa soorateem galgala kanas battaluma biiftuun gaara guuguu irraan gara lixaatti qaarituun agamtiin ammoo wallee agarsiisa aadaa Oromootiin hawwata addaa agarsiisu eegalteeti jirti. Guyyaan kun guyyaa itti fufaa ayyaanaa kan waliin oolmaam kan bal'inaan gaaddisa ayyaanaa oolan yemmuu ta'uun gara galma irraa dhufanitti deebi'uuf haalota itti tolfatanii guyyaa barnoonni warra abbaa Oromoom kan amantii waaqeffannaa bal'inaan itti laatamaa ooleem bifa dammaatiin akkuma baratameen goolabamuudhaan galgala kanas kan baranaan nu ga'eem egeree nagaan walitti nu haa deebisuu jechuun sirbaan dhaammatu. Kan addaan galuun mararesiim amajjii galma boosat magaalaa Olancitiitti wal arguuf abdii qabu akkanaan weellisee garaa wal raasa. Galuma kana hirmaattota golee Oromiyaa adda addaa irraam fagoo fi dhiyoo osoo hin jedhin ayyaana baranaa irratti argaman keessaam muraansa isaanii waliin haasawa taasifneeti jirraa itti dhiyaadha. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu Araddaa Agamtii Konya Daaroo Billiqaatitti kabajamaa jiru kan uummanni Oromoo kaaba kibba baadiyyaa irraa akkasumas giddu galeessa irraa dhufee guyyaa irraa kana irratti argamedha. Uummata lakkoofsaan hedduu ta'etu asitti argamee jira. Achi keessaa immoo hirmaata keenya guyyaa irraa kan gara Oromiyaa gara kaabaatirra dhufee wajjiniin haasofna jechuudha. Giddugala kaabaa wiirtuu walloo galmoota jaarraa tarraa hin dhufe ayyaanni kun ayyaana dhaloota keenya
kan warra abbaa Oromootti yaadannee kan warra ofii yaadatetu yaadatamu waan ta'eef warra ofii yaadachuudhaaf jecha Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixaa bakkeetti wal gahu jennee kan erga of taanee galma galee kan agarre waan ta'eef hin hafnu irraa bakkeerraa warra hafanii miti jennee kan dhufne jechuudha. Maqaan koo immoo Seenaa Ayyaansaan jedhama. Kan inni irraan dhufe immoo giddugaleessa magaalaa Walisoo galma Horaayeetu irraan dhufe jechuudha. Kanaaf immoo ayyaanni kun kanan kabajuu dhufee fi of ta'uutu waa hunda na barsiisee of ta'uutu waa hunda na taasisee saniifin ayyaana kana kabajuu dhufee. Ani maqaan koo Biiftuu Gawwaajaa Abdiisaan jedhama. Aanaa Beegiitirraan dhufee miseensa galmaa Haroo Diimaati jechuudha. Amma immoo lafa gas fagaatullee deemeetillee hin beeku ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo hirmaachuuf illee noo lafa mana ga'u deemeeti dhufee ayyaanni immoo akkuma gaarii ayyaana hirmaannillee ayyaana keessatti immoo mudannoon argallee hin jiru ayyaanni bareedaadhuma jechuudha. Ani maqaan kiyya Malkaa Kabbadaan jedhama. Kanan irraa dhufe immoo giddugala kaabaa galma Diideetotirraan dhufe. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo ka ayyaana Oromoon qabuuf Oromoon itti walitti dhufee kabajatudha jechuudha. Giddugaleessaa Koonyaa Sandaafaa galma Dirree Dambal Talaga Xaafoo Laga Daaditti argamu irraa dhufe. Ayyaana kanarratti silaayi Oromoon tokko wal jaalataa tokko silaa jechaan kaleessa dhagaa turre sani tokko ta'uusaa bakka takkatti nyaatee bakka takka bulee walirra ciisee wal kabajee silaa agartee xiqqaa guddaa osoo hin jenne haalli itti wal kabaju sun jaalala Oromoo kaleessa jechaan dhageenye san asitti gochaan agarree jechaadha. Haguma ayyaana kana yaadannoo kana godhamu waggaadhaan manguddoon kophaa isaanii gaangashaa turan suni har'a immoo Oromoon kumaatama miliyoona lakkaa'amee irratti wal ga'ee ayyaana kana kabajuun kun waan nama gammachiisu jechuudha. Oromoon asitti wal geesseetti Oromoon ala jiru Oromoo asii kana argee gammadee kan ittiin ka'uu danda'u kan ittiin jiraachuu danda'u kan akka ta'e hubachuu qabaa jechuudha. Maaliif jireenyuma Oromootu kana waan ta'eef. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun ayyaanotuma kabajuudha yaadannooma warra abbaa keenya warroota darban sana ilaalletuma kabajuudha jechuudha. Egaa nuti kan hin gammadullee dhalootuma kaleessa wal dagate har'a wal yaadachuu isaatiin ayyaanuma kanallee dhufee hirmaatee mirqaanumaan illee kan kaleessa wal hin beekne har'a wal baruu ummatuma kaleessa faffacee har'a tokko ta'uu isaallee hedduu na gammachiisaa kana jedhee waan inni mullee hin qabu jechuudha. Namni silaa agartee namuma tokko waggaa jedhan waa silaa agartee nama rakkisuu miti jecha ilaalchi inni qabu haalli inni qabu hundumtuu akka waan nama tokkooti jechaadha. Gammachuu garaanatti dhagahame jechuudha. Baay'ee na gammachiisee jechuudha. Maaliif Oromoon kaleessa adda wal qoodee wal laalaa ture suni har'a kana walloo fi walaggaan taa'ee wajjin afaan kaatee bakka jiru taa'ee wajjin afaan kaatee haaduu takkittiidhaan wajjin kan qalamte afaan kaatee warra isaa yaadatee gaafa taa'u kana waan guddoodha jechuudha. Daandii kanarratti immoo deemsi isaallee saatii dheeraa hoo ta'e iyyuu dadhabbii waan tokko nuti nagaafne maaliif jennaan Oromoon ta'ee abbaa waan ofiin dadhabu waan ta'eef. Wanti nuti irraa gammanne gaa uummanni kun akkatti walitti dhufee akkatti waa takka malee laal walirra ciisee waliin gaafa gammachuudhaan kabajatu kun kaa gammachuun kana waliin jiru jechuudha. Jaalala Oromoo sun bakka tanatti arginee jechaadha kaa wajjin nyaachuun wajjin dhuguu silaa Oromoon kaleessa qabu suni sirriitti mul'ata jechaadha. Dhalootuma walitti qabameeti baadiyyaa kee kaabaa kibbaa kee ijuma tokko wal ilaalee waliin nyaachuun illee wal dhaggeeffachuun illee baay'ee na gammachiisee jechuudha. Akka kanniisaatti taa'ee nyaata gaafa wajjin dhugu akka kanniisaatti jechuudha. Kanniisni gaagura tokkicha keessa taa'eeti damma dammeessee damma mi'aasan dhaloota baasaa jechuudha. Kanniisni immoo mootii qabaa, hojjetuuf qabaa, waraabduu qabaa akkuma hojii isaa saniin dhaloonni kun armatti wal ga'ee osoo narra jetten jedhin osoo achina dhiibden jedhin akka bakka biraa osoo ta'e yookiin kophee isaa gatee uffata isaa gatee bilbila isaa gatee birriin kiisii isaa keessaa fuudhamee itti fayyadama alaatiin rakkoo gurguddoo irra gahaa jechuudha kee turre. Kun immoo wanta akkasii hin jiru jechuudha waan dhalootaatiif waan ofiitiif hundumatti tumsee kan akkanatti taa'etti gammadu sanii jechuudha. Gammachuu guddaadha. Gammachuu guddaan dhagahame gama kiyyaan. Anaaf haadhaadhuma barum kana dhufuu kooti of ta'uutu waan kana na kakaasee waan akkan as deemuuf kan na taasise of ta'uudha jechuudha gabaabumatti. Ofii yaadachuun ammoo yoo gammachuu fi milkaa'ina argachuu ta'e malee miidhaan qabu jechuudha. Warra ofii yaadachuun bakka fee ta'e yoo dhufte hirmatti argamte miidhaa argamuu qabu jechuudha. Bu'aa guddaa irraa argattuun alatti miidhaan hin jiru jechuudha. Galanni kan warra abbaa Oromooti. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoodha. Oromoo walii galchuu akka danda'u bakka silaa agartee kaleessa jechaan ture isatti deebisuudha akka danda'u
sirriittiin bakka tana dubbachuu fedha jechaadha ka ittillee namana galatooma fayyadaa hin jedhu. Maqaan kiyyaa Falmataa Abdiiti. Kan inni irraa dhufee galma Booyidooti. Konyaa Daaroo Billiqaa. Maqaan kiyyaa Caaltuu Daadinaan jedhanii galma Baabbileet irraa hin dhufe. Maqaan kiyya Dachaasaa Simee Tulluutiin jedhama. Kan inni irraa dhufe Wirtuu Harargee Bahaa Konyaa Ramaa galma Baabbileet irraa hin dhufe jechuudha. Baay'ee namatti tola gammachuu argee gammachuun na dhagahame amma dhufuun kiyya ammuma baay'ee namatti tola nan gammade. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun irraa dhufte warra ofii xurree warra ofii san itti deebi'anii warra ofii san yaadatanii akka silaa warra isaanii sanitti jiraachuudha jechuudha. Daandii silaa karaa warra ofii sanitti deebi'uuti jechuudha. Gaafa dura kabajamurraa kaanee barabaraan amma hoggaan akkatti arraan tana dhaloota asitti akkana bu'e kana hoggaan laalu faayidaa guddaa waa takka illee nuun hafne jeetiin laalaa jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatitti Oromoon ayyaana warra isaa kana kabajatee nagaan jaalala wajjin jiraachuu qaban jedha. Ayyaani maqaan kiyya Turee Oddeessanaan jedhani giddugala kibbaarraa dhufe Wirtuu Arsii Lixaa miseensa galma Tulluu Daamatiiti Gujiirraan dhufe jecha. Maqaan kiyya Abbaa Boonsaa Abboo Dagaagaa Buttaanaan giddugala ba'aa Konyaa Dugda Dambal galma Malkaa Araaraarraan dhufe jechuudha. Maqaan kiyya Daadhiidha. Daadhii guutamaati. Anis aanuma dugdaatirraa hin dhufe galmi keenya galma Birbirsa Kormaa jedhama. Akkana maarree amma biyya sirraa kaanee dhufuuni qe'ee abbaa keenya dhufne jechuudha. Dirree Agamtii jechuun dirree Oromooti dirree keenya qe'uma keenya jechuudha. Maal wanti arginu kun ulee kan wajjin arginu kan nama gammachiisu malee kan nama jibbisiisu miti itti gammanne kana gammachuudha jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana silaa uummata kana wal jala yaasee tokkoomsee hin boonsaa jireenya toora kanaaf of haa taanuun jedha dhaamsan qabu. Egaa dhufne wanti amma akka taarikii nutti ta'e namumti waan nyaatu tokko dhabee rakkadhe jedhu hin jiru kana nyaatanii dhuguun bootannatti hanqate wanti akkasii na dhibe jedhee nama himatu agarree kunuu gammachuudha jechuudha. Namni ungaa walirra ijarrallee wal ejjete namni wal danda'a jechuudha. Wal jaalata wal jaalala walirraa qaba jechuudha. Kanaaf kun ani akkuma wama tokkooti akkuma addunyaatittu uummata akkasitti wal danda'ee jira wal danda'ee wajjin jiraatu kana ani baay'ee na ajaa'ibsiisa. Amma namni as taa'u kun afaan tokko dubbatee waanuma gaarii haasa'uu malee namumti afaan badaa dubbatee jira. Kan rakkatellee kun asitti rakkoo hiikkataa jira. Hayyeegaa ammas akkatti fufeetti jira kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo Agamtii Daaroo Labuutti argamu guyyaa irraa Oromoon kaabaa kibba baadii irraa kallattii hunda giddu galeessa irraa dhufuudhaan irraa asitti argamna jechuudha. Kabaja ayyaana kanaatti irratti sagantaa barnootaa, bashannanaa, fayyinaa sagantaa adda addaatu jira jechuudha. Sagantaa kana keessa har'a bashannana irratti argamna jechuudha. Amma bakka kanatti dargaggoonni, shamarran akkasumallee namni guddaallee osoo hin jedhin seenee sirbaa gammadaa jira jechuudha. Ayyaana kana irratti argamuu isaatiif jechuudha. Miira hordoftoonni ayyaanichaa yookaan immoo hirmaattonni qaban kana waliin haa daawwannu kottaa. Amma immoo kan laalle shobolaalaa yookaan immoo warra sooddoo kan daangaa uummata kibbaa saba Guraageetti argamu biratti kan shibbisamudha jechuudha. Kan ilaalle ammas sirboota Oromoodhaa kun sirboota Oromoodhaa kan hafan biroo wajjin hin daawwannaa. Jirisa bella
Jisa bela manu besani kairo. Aya bantu lukero. Jisa bela manu besani kairo. Amana tinjirati. Jisa bela manu besani kairo. One amma anil marati. Jisa bela manu besani kairo. Maqaan kiyya ta'ee ammatti mootii ijaara koonyaa shanan kooliitii jedhu ayyaana kana akkamitti ilaalu akka oromoo irraa dhalatetti ilaalaa jirtu maaliif jennaani nuti uummanni oromoo dhalee isaan qabnee ifis qabnee olis qabnee waan ta'eef har'a akkanatti dhaloonni booranaa ta'ee aadaa isaanii calaqqisiisanii mul'isuu kanaaf kanatti bichaatu natti dhagama akka waan har'a oromoon dhalatee lafa kanarratti har'a takka jedhama yookaan feena fakkaata guyyaa irraa kana kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa oromoo Araddaa Agamtuu Daaroo Labuutti kabajamaa jirra. Dargaggoonni sirbaan akka sirba gosa garaagaraa shaggooyyeen jira, raganni jira, dhiichisni jira, akkasumallee geelloo fi kunkumni sirbamaa sirba ho'aa haala ajaa'ibaatti jiru kanaan jechuudha guyyaa irraa kana kan irratti argamu. Kanaaf guyyaa irraa kana akkuma dargaggeessa kana sirbaa jiru kana argaa jirtanitti hirmaatota kana shubbistoota kana akkasumallee warra gammadii jiru kana dubbifna. Tokkummaa guutamaa jedhama. Miseensa galma mandiiti. Dubaayii lixaachuu dhaabbata amantii waaqeffannatti miseensa galma mandiiti. Reena Jibooti taanaa hoogganaa giddu gala lixaati. Baay'ee na gammachiisa walumaa gala. Qabaatu sababa fageenyaa sababoota dodaan hirmaachaan ture kana dura. Qabaatan hirmaadhee Oromoo walloo dabalatee bakka hunda jiru biyya kana keessa jiru. Lafee tokko waliin qabnu bakka natti arguudha. Walumaa gala biyyoota warraa turee waliin nyaachaa nama akkuma hedduu taanee itti bu'isa tokko malee baay'ee haala nama gammachiisu ija yaabaa ta'e ilaala. Maqaan weellisaa Abdii Fufaan jedhama. Kan inni irraa dhufe galma amantii waaqeffannaa dirree Shawaa jedhama. Wiirtuu Finfinnee naannawaa Finfinnee koonyaa Sandaafaatti argama. Shubbisni hedduu namatti tola beeki waan Oromoon qabu faaruu wallee waan Oromoon qabu saniin waan Oromoo fakkaatu ibsaa jirra. Gammachuun waanuman jedhee si ibsu qabu jechaadha. Gammachuun kiyya daangaa hin qabu. Oromoon bahaadhii akaabaa kibbaa bakki inni waliin geenye hin jiru qaba. Bakki hanqatee akkasila midhaanii walirra ciisaa jechaadha. Na dhukkubee daa'ima guddaallee hin jedhu akka inni walirratti irratti jisu dhuguma Oromoon nama akkanaati waan jedhu baay'ee gara nama nyaataa jechaadha. Dhugaa dubbachuu Oromoon bahaadhii akaabaa kibbaa bakka jiru maraa of ta'ee gara galma isaatii galee waan silaa barnoota warra abbaa Oromoodhaa baratee naamusa Oromoon qabu sanatti deebi'ee sagantaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa hirmaachuun namuu dirqama qabaa jecha warri afilleen silaa hamsaasa kallattii waan nuti ammarra jiru kana ilaalee bara dhufu bakka silaa amma agarru kana cufuun dirqama Oromummaatiin jedhaan qanumaan dhaamaaf Oromoodhaallee. Maqaan koo Gaddisee Bultiin jedhama. Miseensa galma addicha fakkaatti koonyaa buusati gammachuu ajaa'iba. Maaltu isin gammachiisa? Bartaa akkatti Oromoon akkatti wal geetoo waliin ta'ee walitti akkatti waliin taphachuun baay'ee guddaa nama gammachiisaa jechuudha. Gara kana imalli gara galma irraa dhufanitti waan taasifamuufis namuu mi'a isaa kurfeeffateen maatii waliin geejjiba ittiin dhufeen fulbaana 21 waaqeffattoonni hundi miilla isaanii qajeelfatan hunduu nagaan galan. Koreen ayyaanaa fi waaqeffattoonni galma agamtii jiran hundi torban galataa yookaan ammoo nagaan nu eegalchiisee nagaan nu of golcheef galata jechuun kabajame. Torbichis torbee galataatiin. Hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo egaa qophii keenya ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 27ffaa galma agamtiitti fulbaana 19 barana kabajameen kutaa lamaan kan isiniif dhiyeessine kanumaan xumurreetii jirra. Kan baranaan nu ga'e warra bara garee nuunaa jedhu jechaam horaa deebanaa.